Ashamaa ooltanii bultanii akkam jirtu? Har'a kan hin qabadhee jiru waa'ee daa'imman walitti fufinsaan sa'a dheeraa bu'an ilaalchisee maatiin maal beekuu qabu kan jedhudha. Maaltu kana fidaa? Furmaanni maali kan jedhu. Daa'imman tokko tokko akkuma beektan walitti fufinsaan sa'aatii dheeraa bu'u. Keessumaa yeroo sababni isaan beekamne maal gochuu qabu kan jedhuun hanga teessinii kaasaan galumaatti na hordofaa. Chaanelii kanaaf haaraa taanaan ani Dooktar Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii. Waan hedduu as YouTube irratti qabadhee isinii dhiyaadha. Subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Asumaan gara barnoota kootti deema. Yeroo daa'imni boo'ee dhiisuu didu maatii ni dhiphisaa. Tarii daa'imni maal ta'eetii maal gochuun qabaa kan jedhu faatu gara yaada isaaniitti dhufa. Daa'imni boo'ee dhiisuu dinnaan daqiiqaamti 2-3 waan salphaa miti jechuudha. Baay'ee nama dhiphisa. Daa'imman sababa adda addaan kan ka'e boo'uu danda'u. Karaa isaan itti waa barbaadan yookaan waan fedhan tokko ibsatan keessaa inni guddaanis boo'uudha. Namni gurguddaan yeroo waa barbaadu dubbatee himateetu kana jedhee fedhasaa himata. Haa ta'u malee daa'imman karaa isaan itti ergaa dabarfatan karaa isaan kominikeet godhan keessaa inni tokko inni guddaan boo'uudha. Kanaaf boo'uun sababa adda addaadhaan dhufuu danda'a jechuudha. Jalqaba maaliif akka boo'an adda baasuun cimuu danda'a. Haa ta'u malee booda keessa garuu hubataa deemuun maaliif akka boo'an maatiin hedduun adda hin baasu. Maatiin tokko jalqaba yeroo daa'ima godhatan daa'imni isaanii fakkeenyaaf ji'a 2-3 ta'ee yeroo inni boo'u na'uu danda'u maaltu akka kana fide adda baasuu dhiisuu danda'u. Haa ta'u malee turtii keessa yeroo ekspiriyaansii godhataa deeman yeroo daa'imni tokko boo'u maaf boo'e? Beela'ee boo'ee moo baatamuu baatee boo'ee moo diyaappariin akka jijjiiramu barbaadeeti moo riba isaa dhufee moo maal kan jedhu ofuma isaanii adda baasaa dhufu maatiin. Mee wantoota daa'imni akka boo'ee adda hin kunne godhan maal fa'i kan jedhu muraasa isaanii haa ilaalu. Kanneen koomentaa'an. Isaan kana keessa kan jalqabaa akkuma beektan yeroo beela'anidha. Yeroo harma hodhuu barbaadan. Daa'imman yeroo boo'an beela'anii ta'uu danda'a jechuudha. Kana egaa maatiin adda baasuu danda'u booda keessa. Kanaaf wantoota daa'imman akka boo'an godhan keessaa tokko beeladha. Lammaffaan yoo rafuu barbaadanidha. Yoo dadhaban yookaan yoo rafuu barbaadan yeroo rafni isaanii rufuuf jedhu keessumaa yoo jeeqaman yeroo kana namni sossobee baatee rafisu hin jiru taanaan yeroo dadhaban yookaan yeroo rafni isaanii dhufu ni boo'u jechuudha. Garbiraan yoo itti qorreedha. Yoo itti qorree ni boo'u akkasumas yoo baay'ee ho'es akkasuma. Itti qorruu qofa osoo hin ta'in yoo itti ho'es. Namni guddaan yeroo itti qorru ofiisaa uffata fuudhee uffataa yeroo ta'u immoo uffata isarra jiru hin jijjiirata akkasumas naannoo qabbanaa barbaadata. Daa'imman immoo kana gochuu waan hin dandeenyeef boo'aan ibsatu jechuudha. Garbiraan yoo akka baataman barbaadan yoo akka namni isaan fuudhee baatu barbaadan yoo qofaa ta'an jechuudha. Yoo akka namni isaan haasofsiisu akka isaan baatu barbaadan ni boo'u. Garbiraan garaa dhukkubbii yoo godhatan keessumaa garaa dhukkubbii daa'imman yookaan garaa ciniinnaa daa'immanii jedhamutu jira. Infaantaayil koorik kan jedhamu hiixatanii baay'ee boo'uu danda'u warri kun. Garbiraan yeroo daa'ippariin isaanii guutuudha. Yeroo daa'ippariin isaanii isaan gubu. Kanaaf yeroo kana daa'ipparii sana yoo jijjiiraman ni dhiisu jechuudha. Kanneen kun egaa kanneen koomentaa'anidha. Kana malees akka daa'imni boo'u kan godhan keessaa garbiroon gaafa garaan aannaniin yookaan qilleensaan baay'ee guutu yookaan afuufamu. Daa'imman yoo sirriitti harma hodhanii deeffachiisuu baannaan garaan isaanii aannaniin yookaan qilleensaan baay'ee afuufamti. Yeroo kana egaa garaa isaanii dhukkubaa ni boo'u jechuudha. Kanaaf akka harma hoosisaniin deeffachiisuun barbaachisaadha. Garbiraan ho'a qaamaa gaafa godhatan fiiver yookaan tukkusaatii gaafa godhatan haati dhugaatii yookaan nyaata kaafeenii hedduminaan of keessaa qabu yoo fayyadamte nyaata kaafeenii of keessaa qabu buna hedduu dhuguu dhugaatii nama sissiyeessan kan yookaan kan dhugdoote karaa harmaadhaa darbuudhaan daa'ima jeequu danda'a jechuudha. Garbiraan dhukkuboota gogaa yookaan dhiita'uu yoo qabaatan bakka ta'erra dhukkubbiin qaamaa yoo jiraate ni boo'u. Dhukkuboota garaagaraa fakkeenyaaf infekshinii dhiigaa, infekshinii ujummoo fincaanii, dhukkubii gurraa, dhukkubbiin kamtuu akkuma nama kaan dhukkubu isaanis dhukkubuu danda'a waan ta'eef yeroo kana baay'ee boo'uu danda'u. Isaan kun egaa kanneen gurguddoo ta'anidha. Daa'imman uumamaan yeroo isaan itti maksimamii boo'an naannoo 7-6 jedhama. Daa'imni tokko dhalatee yeroo hundumaa ol
boo'u naannoo 7-6ti. Naannoo 7-6 daa'imni guyyaatti sa'a 2 ol boo'uu danda'a. Daa'imman uumamaan sa'a 24 keessatti osoo walitti hidhamee sa'a 1-2 boo'uu danda'u. Sababni isaas daa'imman miira isaanii kan ibsatan boo'uu qofaani. Keessumaa garuu peak period for crying kan jedhamu yeroo daa'imni baay'ee boo'u naannoo 7-6dha. 7-6tti daa'imman giddu galeessaan hanga sa'a 2 boo'uu danda'u. Ta'us guyyaatti sa'a 2 oliif kan boo'u yoo ta'e tarii dhibeen kun infantaayil kooliik ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan garaa muraa yookaan dhukkubbii garaa daa'immanii. Inni garaa muraa yookaan dhukkubbii garaa daa'immanii jennu kun yeroo boo'an sa'a dheeraa boo'u. Yeroo sana waa tokko yoo gootan hin callisanii hiixatanii boo'u. Harmis yoo kennameef yoo namni sossobes hin dhiisanii walitti fufinsaan sa'a dheeraa boo'uudhaan booda immoo ofuma isaanii dhiisu. Yeroo dhiisan immoo ni taphatu nagaama isaanii jechuudha. Guyyaatti sa'a 3 torbanitti yeroo 3 torban 3f walitti fufee wanti kun yoo uumame infantaayil kooliik jedhama. 3 hours per day 3 times per week for 3 weeks. Yeroo boo'anii jedhan immoo yeroo sanaaf nama naasisu garuu booda deebanii callisanii nagaa isaanii harma ooluu ni rafuu nagaadha jechuudha. Dhukkubbiin qaban kun infantaayil kooliik jedhama. Yeroo hedduu kan inni baay'inaan mul'atu naannoo 7 jalqabee dhalatanii hanga ji'a 3tti yeroo peak period isa yeroo baay'ee mul'atudha. Garuu akka hanga ji'a 6 ga'uu danda'a. Osoo kan fedhe ta'e garuu daa'imman asiif achi raasuun urgufuu hin qabani maatiin. Daa'imni boo'ee jedhanii kan maatiin gochuu hin qabne keessaa inni guddaan daa'ima urgufuudha. Asiif achi raasuun urgufuu. Suutadhanii asiif achi sosochoosanii sossobuun kanuma jirudha. Haa ta'u malee raasuun humnaa ol raasanii urgufuun gonkumaa kan ta'uu hin qabnedha. Sababni isaas ujummoon dhiigaa yookaan hiddi dhiigaa sammuu daa'immanii keessa jiran asiif achi sosochii kana dandamachuu kan hin dandeenyee fi salphaatti citanii dhiiguu kan danda'anidha. Daa'imman raasuun akka sammuu keessatti dhiigee sammuun miidhamu akka dandeettiin sammuu isaanii boodatti ta'uuf yookaan mental retardation godhatan akka isaan dhibee gaggabduu godhataniif kan kana fakkaataniif isaan saaxila waan ta'eef yeroo daa'imman boo'an jennee humnaa ol asiif achi urgufnee sossobuu hin qabu. Hedduun isaas yeroo maatiin boo'anii daa'ima sossobuuf jedhan kan mudatudha. Inni shaken baby syndrome jedhamu kun daa'imman urgufuun sammuun miidhamuu jechuudha. Guutummaattis wanta ittifamuu danda'udha. Kanaaf gonkumaa kan maatiin gochuu hin qabne daa'imni boo'an jedhanii daa'ima urgufuu dhiisuu qabu. Mee waa'ee daa'imman boo'anii rakkisan kana ilaalchisee wantoota maatiin gochuu qaban immoo haa ilaallu. Maatiin maal gochuu qabu kan jedhu. Kan jalqabaa wal dorgomsiisuu dhiisuu qabu. Daa'imman lama garaagara ta'uu eenyuyyuu ni beeka. Amalli daa'ima sangafaa kan isa itti aanurraa adda akka ta'e akkasumas amalli daa'ima ollaa kan isaanii akka ta'e eenyuyyuu beeka. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko kan koon boossu nan rakkistu yeroo namni ollaa isaanii jedhu yookaan kan kun naguma raftii rakkoota akkasii hin qabdu yeroo namni jedhu kan isaanii waan dhibee wayii qabutti fakkaate yaadda'u jechuudha maatiin. Kanaaf wal dorgomsiisuu dhiisuun dirqamadha. Daa'imman amalli isaanii hundi garaagara. Tokko tokko kan baay'ee hin boonye jiru, tokko tokko immoo kan baay'ee boo'an jiru, tokko tokko immoo giddu galee hin jiru. Tokko tokko kan yeroo hirribni isaanii dhufu nagaamaan rafan jiru, kan tokko tokko immoo kan yeroo hirribni isaanii dhufu boo'an jiru. Kanaaf daa'imman wal dorgomsiisuu dhiisuun barbaachisaadha. Wal dorgomsiisuu jennu kan ollaa qofa osoo hin ta'in kan ofiillee hangafaaf eegoo wal dorgomsiisuun hin barbaachisu. Daa'imni amala mataasaa waan qabuuf. Gara biraan abdii murachuun hin barbaachisu. Yeroo daa'imni boo'u dadhabbii mataa isaaniitti fakkaate abdii murachuun hin barbaachisu. Daa'ima koof ga'aadha yookaan geessuudha jedhanii of yaaduun barbaachisaadha. Akkasumas yeroo daa'imni baay'ee boo'ee isaan rakkisu gargaarsa gaafachuun barbaachisaadha. Keessumaa yeroo nuffan, yeroo dadhaban, yeroo miirri dadhabbii isaanitti dhaga'amu daa'ima urgufanii asii fi achi raasanii sossobanii akka inni rafu gochuurra gargaarsa gaafachuudha. Namni biraa immoo sa'a muraasa akka inni daa'ima sana qabu jechuudha. Akkasumas dirqama perfekti ta'uu yaaduun hin barbaachisu. Daa'imni xiqqooma boo'eef perfekti ta'uuf jecha akka daa'imni hin boo'ne yaaluun hin danda'amu. Gaaffii yookaan fedha daa'imaa keessaa walakkaa guunnaan hariiroo gaariin walitti dhufeenya qabaatanii guddachuu ni danda'u. Hunda guutuun hin danda'amu waan ta'eef of ceephaa'uun barbaachisaa miti. Perfekti kan ta'e haati yookaan abbaan hin jiru. Gaaffii daa'imaa kan dhibbaa dhibbatti deebisu. Kanaaf boo'uun, kolfuun amaluma dhala namaadha waan ta'eef hanga ta'e toolereet gochuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa akka furmaataatti kan maatiin gochuu qaban yoo sababni jiraate sababa sana furuudha. Fakkeenyaaf beela'eeti yoo ta'e harma kennuu fi hirriba isaa dhufe yoo ta'e raffisuu, itti qorree yoo ta'e uffatatti uffisuu, akkasumas daayipparii jijjiiramuu barbaade yoo ta'e daayipparii sana jijjiiruu, deeffachuu barbaade yookaan garaatti qilleensaan guutamu yoo ta'e deeffachiisuu kan kana gochuun
furmaataadha. Haa ta'u malee daa'imman yeroo isaan sababa malee boo'an wanti kana fide hin jiru jennee gaafa yaadnu gaafa isaan sababa malee boo'anii dhiisuu didan kanneen kana shanan gochuun akka isaan boo'icha sana dhiisan gochuun ni danda'ama. Kanneen kun shanan akkaataa isaan yeroo itti gadameessa keessa jiranitti itti dhaga'amu kan akka isaan gadameessa keessa jiranitti akka isaan fiil godhan kan taasisudha. Isaanis the 5S jedhamu. Isaan keessaa kan jalqabaa swaddling kan jedhamudha. Swaddling jechuun daa'imman fooxaan maruu jechuudha. Daa'imman ji'a tokko hanga naannoo ji'a ja'aatti fooxaan marree akka isaan tasgabbaa'anii rafan gochuun ni danda'ama. Gara biraan side or stomach position jedhama. Daa'imman yeroo garaan ciibsinu yookaan cinaachaan ciibsinu boo'uu ni dhiisu. Duddaan ciibsine yoo isaan boo'anii saba tokko malee yoo isaan boo'e fuunee yoo garaan ciibsine boo'uu sana ni dhiisu yeroo baay'ee. Haa ta'u malee boo'icha akka isaan dhiisaniif kan nuti garaadhaan ciibsinu yeroo hunda yeroo bira teenyu ta'uu qaba. Akkasumas yeroo isaan rafan ta'uu hin qabu. Daa'imman yeroof garaaf ciibsuun gaariidha. Garuu bira teenyee ilaaluu qabna. Raffisnees sokkuu hin qabnu garaadhaan. Kun egaa sudden infant death syndrome kan jedhamu hir'isuuf kan gorfamedha. Daa'imman garaan ciibsanii biraa deemuun gonkumaa hin danda'amu. Garaan ciibsuun gaariidha garuu bira teenyee ilaaluu qabna. Akkasumas garaan raffisuu hin qabnu. Daqiiqaa 10 hanga 20 ciibsinaan hin ga'a. Gara biraan shuushing jedhama. Shuushing jechuun sossobuu jechuudha. Sagalee adda ta'e kan sagalee naannoo hundaarra adda ta'e fayyadamuudhaan daa'imman sossobuu. Gara biraan swinging jedhama. Swinging jechuun kun immoo suuta jechuun asiif achirra sosochoosuu. Raasuu osoo hin ta'in, urgufuu osoo hin ta'in suutadhanii asiif achi sochoosuun akka isaan tasgabbaa'an gochuudha. Gara biraan saakingidha. Saaking jechuun injiraan naatu kan buddeenaa kan jedhamtus dabalatee harma haadhaas haa ta'u kamuu waan ta'e afaan isaanii keessa kaa'uudhaan akka isaan hodhan taasisuudha. Kanneen kana goonaan daa'imman boo'uu ni dhiisu jechuudha. Swaddling, stomach position, shushing, swinging and sacking. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.